ربس ستكون وقت لا ربس أنا كون لا إيش كنت ماله كان ديب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتوا دكتور تكينيا في دعوة تكينيا إثون تقولون أتوقع مو كان فاتو نترفته maal ishiin waan jettan waan tulfaattu kuni gaaddisaan deemu malee jedhee eesh deemin jedheeni maallaqa akka kennitu malee jedhee maallaqa kellis hin kennu mucayyoo ati shirgoote kana toon wadnaalee maallaqni amma ishitti bahu adda baasee hin beekin siin kennu jedheen jala dhaabbadhee gidduu dhumaaniin immoo inni yaaree baananan raajuu waamee wanti kun akkamii guutumaa guututti namichi kun itti gochuudhaaf amantaa wayis ofii keetiif itti goote moo rakkinni gidduu kana jiru maali jedhee gaafannaani abaddan tokko tokkoon siifan himaa kan inni jedhuuni ani mana duubatti hidhamee waan nan natti cufamee waan jiruuf tokko tokkoon nan beekaa waan inni mucayyoo asobsiisusi waan ishiidhan jedhusi gizee deebisees immoo karrabu waa hunda dhagaa rakkina kan qabu namicha kana malee anaa miti naan jedhe eesh yaa ta'uun akkasumatti rakkina kana gaa ammas taanan guutumaa guututti namicha kana haa ta'u raajuu haa ta'u adda baasee wanti axxaarra'ee sirriitti waa hundaaf fixe hin jiru rarraa'atti jira dubbii rarraa'atti jirtu kana gaa akkanitti faradu dhabe amma mee mucayyoon kun gizee hunda edda wanti kun muddate uffata kanatti hin qayyarawoon jedhe ishinaan hin jettu mataa shii kanallee hiikeen carqitti qayyarawoon jedhe ishinaan hin jettu rakkinni takkana jiru kun maali jedhee giraa gabba'amee amma aasaa keessa yoo raajuu waamee gaafadhu maallaan jedha maallaqa kan kennuuf moo namichi kun adeemu moo hin deemin jedhee gaafannaan haay akkamitti gaggeessita mucayyoo maraachee ka'ee mucayyoo jazzabdee jirtu to argitu maallaqa sana lakkoofte akkamitti itti kennite ofirraa gaggeessita dubbiin kun dhugaa baatee guutumaa guututti isa ta'uuf ana ta'utti qulleessitee beekattee maallaqa isaatti kennite ofirraa hoofuu qabda malee wanjala inni olii gadi borcee jiru kanatti itoo addan baasin akkamitti maallaqa isaatti kennite gaggeessita atummaanii kan jedhu malsinaa kennu asuu deebi'eeti mataa keessatti itti godheeti akkamitti namichi kun maallaqa isaa fudhatee bawwasii qaba ittiin kenninii naan jedhe mee amma immoo isin fuulduratti mucayyoo kana nan fidaati mataa ishii kanarraas shaashii kana shaarbii kana buusuudhaan nan mokkora mee waan ishiin gootu akka ishiin jettu walumaanuu dhageenya taati kanaafuu amma dhuma sagantaa kiyyaatti nafaana turaan isiniin jedha hordoftoota keenya kootume carqiin kun osirratti waggaa tokko geessiif maafuu kun namnumtu maal lamaan jedha kun namnumtu sin nyaatu qoy eessa deemtare taa'e bakka kana taa'e Allahu akbar taa'es taa'e bakka ha Allahu akbar qome waan kana maal sii godhame kun maal sii godhame maal si fayyada kun sirraa qayyaramu naatu kiyya gisum hunda carqii kana sirratti mul'ata dhalli kee si looksisu eenyunatti an haadha keeti kana leelaa fudhachuu feete maal raatiin naa bitee mee maal si bite raatiin daaba kootti mee kun daaba maal deemasi maal daaba carqiidha kunne daaba kun laal daabni kun laal daaba kun daaba miti carqiidha mucatti warqii miti kun maaltu warqii godhee miti asi leeba nu qoshashaa yeroo kita fitti rarte daaba jetti nu qoshashaa dhamma raajitu si mala raajitu siifan qayyara carqiidha la darbi bira bareeda siifan fidashi daaba miti kun warqii miti mucatti maal taate jiranna bitin jiranna daaba keenya ila fudhachuu dhabdeeti dem dabra la hattu leeba leeba hattu okay what fit the mind fit sana fit just fit that duba gurte fit
kan qoshashaa fitirarte maali kun demna bira das gadi ta'i dabakiya naji uffa naji barakadhe ya aki gaadisa si adau rabbini naji sufi dabakiya ni lafratti naji sufi leban tun antin tun ishin Kotu. Mallaqa keessi kenna kanuma dheebodha Leela fudhachuuf. Tajaajila fudhachuuf. Akka jirtu mucoo argaa jirta? Akka jirtu. Daaba kiyya Leela fudhachuuf ishiin hattuudha. Daaba kiyya Leela fudhachuuf narraa dhufu. Baasi mana kana. Carqii kanarraa fuudhee irraa qayyara waan jedhu daaba kiyya warqee kiyya maaliif narraa fuutaa jetti. Na biraan gayini. Kabar argatisen yeroo hedduu falsee dhaamu kan maami. Sheekamtu na ammalaan. Akka as kenni sheeka bira dhaqee waan kan mucoo tana furmaatatti godhaa furmaatatti. Anta baasi tana Leela fudhachuuf mee. Leela fudhachuuf na ajjeesu. Raajuun naa bitee daaba koo narraa fuudhini. Raajuun naa bitee daaba koo narraa fuudhini. Narraa fuudhini jechaa jirti. Peesha akkaman jechuu danda'a kana kan. Maal kun ifaa bilisa maal akkam jechuu nama barbaachisaa maal kun ifaa bilisa. Maaltu ifaa bilisa qoy akkamitti ifaa bilisa. Akka raajuun mataa keessa godhee fi ifaa bilisa daaba keenya irraa tuquu jettu raajuu maqaadhaa ta'ee kalaas dhibbarraa. Inni situ mataatti godhee fi jedha. Ati isatu mataatti godhee fi jedha. Maal akkaman jedhamee qoy. Illeen amanin isii namatu ilmoo teessan namatu ilmoo xiqqoo ta'e qacalee ta'a. Maal nama narra. Rajutu nabite dahabasi narantu ini huccu tanarantu ini jiyo setu gadisa charti mi amalle shakki singalo ta gadisa Allah amalle mata kasi amalle karata charti ku ne da fatta torballa mamma malif jirti nani nabira jira sinjira ba akabti furman akabti furman nabira ja sheeka jababe ka sheeka budda be ka sheeka de nagesi janna ma dijje malak wakabti kentu male asingesu jette inna kama godan sheeti zama be ati shumbura nagesi chako ati mucoo nakka fiitu feete bara argat ma fani fayyini ma kan feene kaya dutade ilma ko disi monna ma to kenniti mucoo tan guyyaa sadi keessatti norma taate akka fi adurutti fitu deebiteeti nini akka gaaritti bashannanti mucootu ammoo haala kana miidhamaa itti lakki ishiin dhaabatu lakka godhatti eessa taanuuf dhaabatte kan akka godhattu argite urgufamaa jirti yoo misir bitu maal akkana wacho amala duraan qabne sawa wantu diina kam mucoon bara sirriin jirtu mata mi amma anana diddeeti mi si dhiira ta'ee yoo si sodaatte mi shaarbi gubbaa kana irraa fuudhi jarkuma gubbaa kana irraa fuudhi ana ofitti na sisku didde maal yarki mara koo kun maal akkatti irraa fuudha maaliif sitoo agadu sitoo irra darbitan ayo matarfisi ni atu maal jedhee irraa fuudha yoo jettu maal jedhee irraa fuudha mucoo jechuun lama tisee sadi ta'e tokko irraa fuudhee fakkeenya kanallee irraa fuudhi mucoo qulleessina jechuun madda marra koo qaba harkaatiin deeman mucoon daa'ima irraa fuudhi marra koo hin qabu kun barbaachisan maaliif kun hedduu yakka qabudha akkamitti akkatti xixiqqi maal ibidda nama ooftan ibidda maaltu godhe shaarbi irraa fuuta kalaas irraa tokko irraa fuudhe achi darbee kanallee irraa fuudhi mucoo qulleessi kalas rifeensa qullaa fataa itti haadamte jechuu beekta isii qoy mee ani waan biraan jenne mataa ishii silaashin of hin beektu miti nan tuqin jetti atummaan irraa fuudhi mee kanas dabaleeti laga amma geessin irraa mee la kana keessa jira maal rakkoo qaba yakka biraa keessa nagachina nu barbaadu inni maal irraa yakka maal qaba kun raajuu miti raajuu marraa raajii amantaa mireeti anne shakkitaa beek shakki guddaa irraa qabdaan kalaas waan asi shakki sumayyaa miti inni maal irraa fuudhi keessa qabu hin badu atummaan irraa fuudhi amma mageessin irraa dhiqa raajuu naqsiisuu diddee bari raajuun itti yaame raajuu marraa akkana keessa jiru maal raajuu barbaachisa kun shaarbii si'ilee shi waan jetteefu waan akkaatti na dhoofina laa waan akkana irraa hin barbaadu nalaalchisu minu maal taate maali ana waa magaa dhaqee maatu bay kan waan nyaamte biraatiin nama mallaka yaamne yaamte si'a mallaqa daali mallaqa jetta mucoo akkati joonjortan hora jirtu mallaqa naa yoo jettu qaanoftooti mataa keetu mucoo wanni ijaan jirtu diddee qabudha iyyaalla mallaqa keenya yoo jedhan mallaqa akkatti qabattee akka shirabdu akkatti ciniinte kaasatu sittaree kennu alatti barbaadde kan rabbi yoo kan sidhan harka rabbi usuu mucoo akkatti fayyaa cimaa keessa
Kana wajjin kenti mallaqa waan qabdu mallaqa bor fidda fayyaa qabda nagaa qabda bor fidda oo mallaqa kentee mucayyoon normal akka fi kaduri deebitee bashannantee sikina akkatti utaalte marko ijoona makkatti yeesbitee kun akka godaa kan dhaabattee ofiinaa sun. Eenyutu kana godhe? Ilmoo namaa akkamitti isa kan shakkiin qabu kun bara. Eenyutu kana godhe? Ansi gargaaraa jedheeti midhaan. Mee milikkita isatti jettu ati naa himi. Inni himee miti milikkita. Ati milikkita natti. Maali isiin himte. Raajuu dhachaarti isiin matammaa isiitu yeroo dhibba takka shantama irra deddeebitee raajuu. Amma mee milikkita naannoo. Natti jira kee asirra baasi. Ani amma mee amma mee milikkita natti ati milikkita natti. Eegoo wayyaala. Hojii kee beekta. Hadhaa nama. Raaju. Kottu. Komme. Baratu na dhamaase maalan godhan dhama'a. Raaju rakkadhe ani mucayyoon kun carqii kanarraa baasee miicca jedhee gizumuun nama koraa natti ofitti na siskitu. Akkan taane ta'eeti amma shaarbii tokkorraa kaasee gaaddisaan shaarbii kana marattee deemte. Kanarraa baasii kudiddeeti harkumaan naa qabi. Shaarbii kanarraa naa fuudhi ani amma magalchee mucoona dhiqaa cirqittan qayyaran jedheen abbadan hin tuquu naan jedhe. Ani fuudhi mammaa irraa siin fudha. Irraa naa fuudhi mee mataa shirra. Gaadisee ottu. Maali? Shirra. Raaju ofuma naa bittin narraa fudhatta? Maanis irraa fudhi. Naa bittin narraa fudhatta? Maanis irraa fudhasa. Ati safuun beektu? Maal ta'e? Maatii biratti naqaalisuuf deemta? Maal ta'e? Maatii naa bitame. Maa gaadisee Ofuma keetti naa bittin narraa fudhatta? Ofuma keetti naa bittin narraa fudhatta? Mata godhee barsiifee. Allah. Dandeenye yaaki. Ofuma keetti naa bittin narraa fudhatta? Sinna bitame. Raaju inta gatte adusana naa bittin hanqinni daabame. Daaba maali? Raajuudha. Irraa fattee adusana naa bittin hanqinni ati. Kunoo kana kanaati ba. Daaburu siin bitate. Haa ummati nanage ummanaaf ummati sirriidha kana bira baasi. Kana bira baasi. Sumannaa bitee sumannirraa fudhata. Kan jiru siin jee. Sumannaa bitee nirraa. Maal gochuudha maal jechuudha akka ibaan kee. Gaadisee. Naa bitee nirraa fudhata. Eesh wanti kun maali qoy? Ani wanti si waameef ammas taanaan tokkorraa fuudhi jennaan qajeeletumarraa fuudhee waa tokko hin dubbanne mucayyoon. Ayyee. Lammata kana immoo irraa fuudhii hamma magalchenni irraa dhiqaa mucayyoon edda wanti kun muddatee akkanumatti jirti ofitti na dhiyeessitu waan hin dandeenye jedhaani abaddan hin tuqunaan jedhe. Maaliif? Wanti inni kana godheef garuu waatu harki isaarra jirti ka waa sadarkaa kan shafa yoomkiin. Inni namtichaatu rifeensa isii godhee jeetii hubbuun rifeensatti hin godhee fi raajuu akka isiin jettuun godhaa jee dubbatu sitti himin ture. Kana beekan jee. Dubbatte waan kanaayyuu dhugumaan addaa baatu. Ishee haala kana waan kana makama akkam gochuu na baasa. Ottu qabii fi raasa. Nabas. Kelas dubbiin isa biyyi yaa. Dubbiin isa biyyi. Edoonuu jettamma. Doolaara kun takka edoonni wanda gaafachuu jiruuf. Baafachuu. Edoon tana beekaa doolaara kuma takka gaafachuu jira. Amma dubbitti boota argadhe. Waatun inni si aayee ka'ee nan deemaa dhanaan jedhee doolaara kuma tokko na gaafateef asii baafachuuf. Dubbii godhe waan beekuuf dafee as keessaa bahuudhaaf itti yaadee jira. Ani waan beekuuf illee waan hin beeku. Waan Rabas. eessatti kun agixxillee qabatti. Yaa rabas. Akkana kun laal. Eesha kamtu mala. Amma amanteen kana beekaa ta'e jedhu. Hai. Maali hundi si bitan? Sababa ishiin kana taateef booda dubbiin kun ijootti natti beekamte asii ruuyin kun baatu kan jedhu keessaa baafachuuf ani immoo har'aa kaasetti hin kennu maal si godha. Akkan Saniifuu adda barte. argite
dubbii ijoo bakka. Har'a dubbii dhugaa ta'utti har'a adda beessa. namni waa mataa keessa shoof dhalaa mataa keessa waa godhaniif halas humatti. Namni fi mataa gaarii